Gulalee Media Network. Gulalee Fangalani Sinisu Yawano Fito Obsenan Kisu Garani Sifa Morma Turega Senyi Taka Odu Orseni Bili Kiseti Yaka Isatu Kenya Ukini Febulatu Chalala Kenya Falkawiya Kubatu Gabe Fadu Tuwa Manakan Pine Mutor Kumadi Kenya Danine Finfine Lava Sena Gulalee Fangalani Sinisu Yawano Fito Obsenan Kisu Garani Finfine Lava Sena Gulalee Fangalani Sinisu Yawano Fito Obsenan Kisu Garani Hagayya Didamija barakuma lamaaf Didamisadi ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaanna isinitti himna matoota oduu isinitti himuun kan isin waliin turu godina lixa shaggar aanaa Daabargaa fi Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti waraanni garee faashistii PP barsiisaa tokko ajjeesuu jiraattonni dubbatan Jaalimoon Afeeyisaa dabalata qaba. Kaabinoonni fi waraanni sirnichaa akka waan ajjeechan namoota nagaa irratti raawwatan furmaata siyaasaa fiduutti fudhachuun Oromiyaa keessatti ajjeecha namoota nagaa irratti xiqqaa guddaa osoo hin jenne guyyaa guyyaan raawwatan jabeessuun ilmaan Oromoo badii tokko malee akka baalaa harcaasaa oolu. Kibxata Hagayya 22/2023 godina lixa shaggar aanaa Daabargaa ganda Kittoo irraa qonnaan bulaa maqaan isaa Girmaa Nagaash jedhamu qabuun aanaa Ejeree bulchiinsa magaalaa beekattee bakka Carriffattee jedhamutti ajjeesuun gatan. Reeffi obbo Girmaa qarqara lagaa buluun ganama kaafamee guyyaa dheengaddaa Hagayya 24 qeeraloota isaaniitti awwaalaman. Ajjeechan namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufuun godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda warra Baabboo keessatti kaleessa Hagayya 25/2023 ganama hidhattoonni sirnichaa barsiisaa Mitikkuu Eebbisaa Wayyeessaa jedhamu mana jireenyaa isaatii qabuun waaree booda ajjeesanii gatu jiraattonni dubbatu. Barsiisaa Mitikkuun kanaan duras maqaa siyaasaa itti maxxansuun dhiibbaa irratti taasisanii hojii irraa kan ari'an yoo ta'u yeroo ammaas hojii dhaabee nama mana isaa taa'aa jiru ta'uu jiraattonni gandichaa dabaluun ibsan. Ajjeechan barsiisaa Mitikkuu irratti raawwatame kan nama sukkanneessu ta'uu jiraattonni himuun rakkoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kana jalaa boqochuuf waliin taane sirnicha fonqolchuu qofa jechuun yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Lixa shaggar aanaa Coobii keessatti waraanni biltiginnaa daa'ima tokko ajjeesuun manneen qonnaan bultootaas ibiddaan yoo barbadeessan Waliisoo keessatti ammoo leenjii milishootaaf kennuuf qophiitti jiraachuun ibsame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo addaan baasuu dadhabuun jumlaan uummata fixuu fi qabeenya jalaa barbadeessuu filannoo kan godhate murni PP lixa shaggar keessatti daa'ima tokko ajjeesuun manneen qonnaan bultootaas ibiddaan barbadeessan. Hagayya 23/2023 lixa shaggar aanaa Coobii ganda Maaksaa Lukkuu jedhamu keessatti mucaa umriidhaan xiqqaa ta'e kan maqaan isaa Xiinnee Tulluu jedhamu rasaasaan rukutanii ajjeesuun maatii isaa jalaa ammoo mana jireenyaa dabalatee qabeenya mana san keessa jiru guutumatti ibiddaan barbadeessaniiru. Darajee Dabalaa Baayisaa Badhaanee fi Tuujjoo Baayisaa kanneen jedhaman jalaas bifuma wal fakkaatuun ganduma kana keessatti manaa fi qabeenya jalaa kan guban yoo ta'u torbee darbe keessa mana jireenyaa isaan magaalattii qabanis jalaa diiganii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin ammoo godina kibba lixa shaggar magaalaa Wallisoo keessatti leenjii milishummaa namoota aanaalee irraa qabanii dhufaniif kennuuf qophiitti jiraachuun barameera. Leenjiin isaanii kunis kamisa dhufu Hagayya 25 akka eegalu maddeen magaalaa Wallisoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Baha Oromiyaa Harar keessatti hidhaa doorsisni akkasumas saamichi maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun jiraattota irratti hammaachuun dhaga'ame. Jaan Murteessaa Bantii waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo babal'achuu isaa irraa kan ka'e waraanaa fi kaabinoota bilisiginnaatti yaaddoo ta'uun Oromiyaa bira darbee naannoo Impaayerettii keessattis jiraattota hidhuu fi dararuu akkasumas maqaa waraana bilisummaa Oromootiin saamichi raawwachaa jiraachuu odeeffannoon bahaa jiru ni mul'isa. Murnoota faashistii kanatti waraanni bilisummaa Oromoo lafa deeman cufatti qoraattii ta'uun sodaa keessa kan galan yoo ta'u qawween dura dhaabbachuu irraa duuba deebuun namoota harka duwwaa irratti gootummaa isaanii agarsiisaa jiru. Baha Oromiyaa maqaa naannoo Hararii waamamtu keessatti namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun keessattuu maanguddootaa fi abbootii amantaa hedduu hidhanii jiraachuutu dubbatama. Namoonni yeroo ammaa kana sababa tokko malee hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Amin Hassan Dachi, Sheikh Shami Abdullah Ibrahim, Jamal Haimad Musa kanneen jedhamanii fi hedduun kan maqaan nun ga'een jiraachuunis barameera.
Obbo Kadir Usmaan Yesuuf kan jedhamu jiraata aanaa dirree xiyyaaraa kan ta'e halkan sa'aatii 7tti bakka inni jirutti itti dhufuun qabanii ergaa akka malee tumaniin booda inni fiigee harkaa boos bilbila gatiin isaa qaalii ta'e irraa fudhatan. Naannicha keessatti yeroo ammaa basaastota hedduu murni faashistii PP maallaqaan bitee bobbaasuun namoota sabboonummaa qaban hiisisaa, reebsisaa fi qabeenya isaanii akka saamamu gochaa jiraachuu illee namoonni komii qaban ibsaniiru. Godina Booranaa aanaadhaa sirraa dargaggoota humnaan qabanii gara leenjii waraanaatti fe'aa jiraachuun barame. Gaaffii siyaasaa mariin hiikuu irraa uummata impaayiritti waliin dhiiga kan dibate biltiginnaan yaaddoo aangoo isaaf ammas bifa haaraan dargaggoota qabee mooraa leenjiitti fe'aa jira. Kaleessa gayya 25 bara 2023 waraanni murna faashistii PP godina Booranaa aanaadhaa sirraa dargaggoota konkolaataa FSR tokko ta'an humna waraanaan qeesaan irraa qabuun fe'anii gara magaalaa godinichaa Yaballootti geessanii jiru. Ilmaan Oromoo kunneen lola isaanii ilaallanneef dargaggootuma akka isaanii aanaalee godinichaa biroo irraa dhufan eeganii mooraa leenjii akka deemanis baramee jira. Aanaadhaas gandoota hedduu irraa dargaggoota kan qaban yoo ta'u bulchaan gandaidha Abbaa Garoo Biqqaa jedhamu ilmaan Oromoo isaan lolaaf barbaadan waan dhiyeessuu dhabeef isas waliin fe'anii deemuun baramee jira. Murni faashistii PP kun magaalaa Finfinnee keessattis hojjettoota daandii xiyyaaraaf leenjisnee mindessinu barbaanna jechuun guyyaa kaleessaa gayya 25 irraa qabuun namoota sadarkaa barnootaa kutaa 8ffaa qaburraa kaase hanga namoota 20,000tti fudhachuuf galmee eegalee jira. Galmeen kun dhugumaan ilmaan haadhayyeessaa gara daandii qilleensaaf leenjisuu osoo hin taane namootni galmaa'anii waraana deeman waan hin jirreef akkuma kanaan dura biyya alaa baatu jedhuun waraanatti ergaa ture gochuuf akka ta'es ni eegama. Murni faashistii PP lubbuu ilmaan Oromoo aarsaa baasisaa aangoo irra turuuf karoorfatee hojjetus ilmaan Oromoo humnaan akkasumas goyyomsaan qabamanii deeman kun leenjiin booda Oromiyaatti yeroo deebi'an meeshaa fi hidhannoo waliin waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuus gabaasaa jirra. Egaan daawwattoota keenya kabajamu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabanne dhiyaanne asumarratti goolabna. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna. Abba keenya iddoo dhaloota kan saba keenya isaan tuqina jijjiirina Finfinnee keenya ittiin dhalaanne ittiin guddanne kan abba keenya isaan tuqina jijjiirina Finfinnee keenya ittiin dhalaanne achiit guddanne kan abba keenya. Qabenya Oromoo abeeknu maaloo Finfinnee keenya abeeknu maaloo qabenya Oromoo abeeknu maaloo Finfinnee keenya abeeknu maaloo. Boraana Baalee Gujiidhaa dhufee achiit wal keenya gadaan yoo dhufe Finfinnee keenya anuura keenya kan saba Oromoo gadaan geeddaree seenaa yoo bade baneerra maaloo Finfinnee keenya anuura keenya kan saba Oromoo gadaan geeddaree seenaa yoo bade baneerra maaloo Finfinnee keenya ayeenu maaloo gadaan ulfiina abeeknu maaloo Finfinnee keenya abeeknu maaloo seenaan ulfiina abeeknu maaloo uri shawaada faarse wajjajjabeesse iluuf wallaaga wajjaalladhaaga aadaa yoo du'e seenaa yoo bade bakkaan buufamu gootonni Oromoo abboonni durii nuti beekamu seenaa yoo bade aadaa yoo du'e bakkaan buufamu gootonni Oromoo abboonni durii nuti beekamu tuttuqiina natiin kaasina
Finfinnee keenya jijjiirina natiin bu'ina na tuttuqina Finfinnee keenya jijjiirina ahaha. Abbaan Oromoo, haati Oromoo, nutoon dandeenyu durii yuroorroo jalaala fiidaa tokkummaa uumaa ilmaan Oromoo fakkeenya fuudhaa eebbisa addunyaa mucaa Oromoo jalaala fiidaa tokkummaa uumaa ilmaan Oromoo fakkeenya fuudhaa eebbisa addunyaa mucaa Oromoo irraan baqannee isiis hin deemne nafuun dandeenye qabsoos hin dhiifne jalaala fiidaa tokkummaa uumaa fakkeenya fuudhaa maloo tokkummaa shashee. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Arragayya 26 2023 isiniif dhiyeessaa ani daandii Elamooti. Reefi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti fudhateen du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Dheengadda Gayya 24 2023 lola waaree booda aanuma Anfilloo ganda Dawoo Toobbii keessatti waraana maafiyaa PP magaalaa Muggiirraa maqaa sakattaa oboon dhufan irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen 45 ajjeesuun 25 madeessee of duuba kan deebise yoo ta'u reeffa gandichumaa bakka afur qotuun jumlaan awwaaluu isaanii barameera. Tarkaanfii kanaanis humna diinaarraa qawwee Akaamaa Turkii 8 fi AK-47 lama dugda diinaarraa hiikee jira. Kaleessa Gayya 25 ammoo lola jabaa humna weerartuu ganda Yaarer qabachuuf qallaba fudhachuun taa'aa jiran ganamatti seenuun bakakkaa itti buusee olii fi gadi unkuruun du'aa fi madoon adabeera. Jajjabee Mooboo waraana weerartuu PP irratti tarkaanfii ganda Yaarer keessatti fudhateen waraana PP irraa battalatti 75 ajjeesuun 42 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Lola kanaanis waraana faashistii irraa qawwee Akaamaa Turkii 16 AK-47 boombii rasaasaa fi hidhannoo dugda diinaarraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Loltoonni PP ganda Yaarer keessatti aleelaman kun ogeessota fayyaa magaalaa Ashiin tokkoon keessan irra finaa jechuun kaleessuma halkan walakkaarraa kaasee madoo seensisuun yaalchifachaa turuun barameera. Tarkaanfii oboon fudhatu jabaatee itti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gullallee miidiyaa Neetwoork. Gullallee fangalaanii sinniisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii sifa mormaa ture gaarii teenyee takka obdu obseeni bilikisee biyyaaka. Ibsaatu keenya urjiin ifee mul'atu jaalala keenya falka guyyaa gubatu. Jabeeffadhu tuba mana kan dhigne nu tokkumaa dhigne keenya daanninne Finfinnee lafa seenaa kan gullallee fangalaanii sinniisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii Finfinnee lafa seenaa kan gullallee fangalaanii sinniisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii.